wanni kun torban kana akkuma odeeffannoo nugaa turtetti gabaasaa turre amma daranuu hammaachuudhaan adeemsa baruu fi barsiisuu irratti gufuu hamaa ta'aa haala itti jirutu jira. Mee jalqaba Neema akkuma ati kaaftee manneen barnoota mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessattuu bara 2019 irraa eegalee afaan Oromoo akka afaan tokkotti akkasumas immoo akka afaan barnootaatti kan itti fayyadamaa jirani. 2019 murteen kun murtaa'uun duratti 2018 irraa eegaleetti afaan Oromoo Finfinnee keessatti mana barnoota muraasa keessatti kan kennamaa ture. Barattoonni Oromoodha yookaan dhalattoonni Oromoo achi keessa jiran akkasumatti sabaaf sablammoonni afaan Oromoo barachuu barbaadan carraa afaan Oromootiin barachuu hin qaban turanii plus uummanni Oromoo faayidaa biyyattii sanirraa qabu argachuudhaaf irraa fayyadamuudhaaf afaan Oromoo babal'achuun afaan hojii biyyattii ta'ee tajaajiluun uummata Oromootiif gaafii mirgaati jechuudha. Eegalumsi kun keessattuu mana barnootaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo akka afaan tokkotti akkasumas akka meeshaa afaanii yookaan immoo afaan barnoota biraatitti ta'ee eegaluudhaan wal qabatee barattoonni hedduu keessattuu dhalattoonni Oromoo irraa fayyadamaa turanii mana barnootaa hedduu keessatti afaan kun kennamaati jira. Haa ta'u malee yeroowwan garaagaraa keessatti inni as deemni dhihennaa kun xiqqoo bifa qindaa'een ta'e malee manneen barnootaa kanarratti yookaan immoo manneen barnootaa afaan Oromoo barsiisan irratti tuttuqqaan akkasumas haleellaanis raawwatamee ture. Fakkeenyaaf mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti haleellaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatamee ture. Kan dhiyeenya kana wanti adda isa godhu bifa qindaa'een keessattuu paartiin Baaldaraas jedhamu fi gareen ofiin faannoo Finfinneedha ofiin jedhu manneen barnootaa kana gama garaagaraatiin haga mana barnootaatti deemuudhaan sadarkaa alaabaa mana barnootaa keessatti jiru buusuutti sadarkaa itti gahantu jira. Akkamitti alaabaan naannoo Oromiyaa mana barnootaa san keessatti jiraachuu danda'a. Akkamittis immoo weelluun yookaan immoo weelluun alaabaa afaan Oromoodha maaliif mana barnootaa san keessatti godhamaa fi wantoonni kanaan wal qabatan humnoota kanaan ka'utu himamaa jira. San qofaa miti gareen kuni namoota lakkoofsaan lakkaa'aman gurmeessuudhaan manneen barnootaa sanitti erganii nuti maatii barattootaati barattoonni keenya ijoolleen keenya afaan Oromoodhaan barnoota barachuu hin qaban jedhanii hanga okkora kaasutti haala itti gaantu jira. Faaruun Oromiyaallee manneen barnootaa san keessatti faarfamuu hin qabu jedhanii gareen kuni kanaan wal qabatee egaa dhimmi ka'u maali biyya san keessatti seeratu jira egaa barreeffamee atleast hanga waraqaadhaan kaa'amee jirutti mirgi afaan ofiitiin barachuu yookaan immoo afaan ittiin dhalatteen barachuudha mirga namummaati. Mirga namummaa kana immoo dhaabbanni yookaan immoo qaamni eegsisuudhaaf akkasumattis promote gochuudhaaf akka mirgi sun exercise godhamu dandeessuu keessatti qaamni dirqama qabu qaama mootummaati. Manneen barnootaa kana keessatti hokkorri yoo ka'u akkasumas namoonni ajandaa siyaasaa qaban manneen barnootaa kana yoo jeeqan qaamni mootummaa wantoota kana dhaabsisuu irraa eegame. Haa ta'u malee qaamolee mootummaa wantoota kana dhaabsisuu irraa wanti isaan godhan akka hin jirredha barsiisonni kan himaa jirani. Yaaliin hanga ammaatti godhame kan fashalaa'e ta'us garuu immoo taateewwan raawwataman kan manneen barnootaa keessatti raawwataman sadarkaa alaabaa buusanii alaabaa biintii gubii itti gahamee jira. Manneen barnootaa keessatti sukkura kaasuudhaaf yaalii godhaa jirani. Kuni at the end of the day waan gabaabaa taatee gabaabaa ta'ee ka'u miti. Bal'iftee olaaltee dudduubeen isaa dudduubee siyaasaa kan qabudha. Rakkoon biyyattii goolaa jirullee waan kanarraa hedduu fagaatee miti. Adeemsi kun immoo adeemsa uummata Amaaraa fi Oromoo gidduutti rakkoo uumuu kan immoo rakkoo jiru daranuu kan jabeessu ta'a. Maybe biyyattiinis akka beektonni tokko kaasan implore ta'uu dandeetti gara keessaatti dhoowuu dandeessi jedhanii haala itti kaasantu jira. Haalli dhoowuu gara keessaa dhoowuu kun immoo yoo kaafamu wanti kaafamu maali wal dhibdeen sabaaf sablammoota gidduutti jiru gara biyyattii diddiiguutti keessatti diddiiguutti deemuu danda'a sodaan jedhu jira. Qaamoleen kun immoo rakkoo akkasii yoo uuman mootummaan dhaabsisuu osoo qabu dhaabsisuu dhabuun isaa yaaddoo uumeera. Neema. Gareen finxaaleeyyii ammaan tana mana barnootaa kana keessatti hokkora kaasan kun akkuma beekamutti biyyattii san keessatti jireenya namaatiif rakkoo guddaa ta'ee jira. Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti lola banuudhaan manneen gandoota Oromiyaa keessa jiranii hedduun barbadaa'ee jira. Akkasumatti magaalonni hedduun barbadaa'ee jira. Haruma hundaanuu karaa Beenishaangul Gumuzii yoo fudhatte Itoophiyaa keessaa bakka gareen kun shoorarkaa isaanii kanaan hin gahin hin jiru. Haaluma kanaan garuu amma magaalaa Finfinneedha bakka magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti manni barnootaa afaan Oromootiin hin barsiisuun qabu jedhanii duula qindaa namoota garee baay'ee jaaratanii deemuun kun gaafa isaan akkana godhan ifa bahanii alaabaan kun hin faarfamu
buu qabaa janii manni barnoota asitti afaan oromoo barsiisuu hin qabu janii gochoota garaagaraa isaan raawwatanitti qaamni seera kabachiisus ta'ee qaamdhaanis dhimmi kun taajjabamaa jira mee fantaalleetis asirratti. Yaada bal'aa kaastanii jirtu walumaa galatti akkoo wayitii garaagaratti dhiibbaaleen sirna kitaabota dhufa dabraatiin irratti raawwatamaa ture afaan kun akka hin guddanne. Ta'us garuu afaan oromoo afaan afrikaa keessaa afaan arabaa fi afaan kiswaahilitti aanee afaan sadarkaa sadaffaarratti argama kiswaahilii fi afaan arabaatti aanee jechuudha. Ta'us garuu dhiibbaaleen kallattii garaagaraatiin keessumaa jibbansa oromoorraa qaban irraa kafuudhaan wanni kun irratti gaggeeffama. Gara magaalaa Finfinneetti dhufne immoo gareen kun eenyummaan Finfinnee eenyummaa Amaaraati warra jedhamanu. Kan paartii Baaldiraas Nasreen kaasee dabalatee humni nutuu fannoo Amaaraa Finfinneetti bakka bu'aa jirutu jeequmsa akkasii kaasaa yeroo garaagaratti gabaasaa turre barsiisonni fi barattoonni Oromoo yaalii adda addaa taasisuudhaan waan kana akka fashalaa godhanii jiru jechuudha. Haa ta'u garuu sochiin kun sila akka seeratti qaamni kamuu biyyattii san keessatti dhimma afaanitti yookaan manni barnootaa dhimma siyaasarraa bilisa akka ta'e seerri biyyattiidhaa ni kaaya heeraaf seera biyyattii keessatti ta'us daangaa san cabsaniiti kan afaan oromoo irratti manneen barnoota afaan oromoo irratti aggaammeen kun godhamaa jiru. Manni durumaa magaalaan Finfinnee fi magaalaan Dirra Dhawaadhaa akkuma magaalota silaa Itoophiyaa keessa jiranitti magaalaa bulchiinsa mootummaa federaalaa jalatti bulaa turte bara wayyaanitis jalqaba irraa kaasee gurri cimaan Oromoon bakka magaalaan gugurdoon akkasii jirtu keessatti afaan isaatiin akka hin baranne barattoonni Oromoodhaa akka afaan isaanii hin baranne uggura ture. Kunis maqaa jijjiiramaatiin 2018 keessa afaan Oromootiin Finfinneetti barachuun eegalame san booda immoo akka poolisiittis 2019tti ragga'e. Ergasii immoo barattoonni magaalaa Finfinnee keessatti mana barnootaa afaan Oromoodhaa kan akka ammaa jalqaba Nasreen kaasee jiraatu Taaddasaa Birruufaa keessatti afaan Oromootiin barnoota eegalanii haa ta'u immoo gareen kun dhimma biraatti otoo hin ta'in afaan kun uummanni Oromoodhaa dhawaata barataa deemuun akkuma barataa deemuun magaalaa kanas dhuunfataa deema sodaa jawwaan qabaniif keessumaa gareen shoror keessaa fannoo kun amma kallattii garaagaraatiin Oromiyaa keessas gara naannoo Amaaraatti deebi'ee leenjaa dhufaa ture. Kun immoo mootummaan oduu arguu humna kana ofuma isaatti mootummaan naannoo Amaaraa leenjisee gadhiisuu daawwataa ture. So humni sun maali? Finfinneen eenyummaa Oromooti. Finfinneetti afaan Oromootiin baratuun hin danda'amu. Finfinneetti afaan Oromootiin baranii barsiisuun immoo taranyummaa jaraa yookaan akka waan sirni kun loogutti yeroo isaan qeeqa kaasan warra abbaa taraa waan ta'eef ammatti afaan Oromootiin baratu waan ta'eef Finfinnee keessatti afaan Oromootiin baruu fi barsiisuun eeyyamu jechuudhaan dhiibbaan garaagaraa godhamaa tureera. Ta'us afaan Oromoo tibbuma kana natti fakkaata Google Translationitti kan galmaa'ee asirratti yaada kaasuudhaaf ogeessi IT Abdiisaa Baancaa Jaarrafii fi waayiloonni isaa namoonni jechoota afaan Oromoo fi gaaleewwan garaagaraa afaan kanatti hiikuudhaan akka sadarkaa idil addunyaatti afaan kun Google Translation keessa galu warri godhe gahee guddaa shoora guddaa taphatanii jiru. Adaduma dhiibban afaan Oromoo irratti hammaatuun garuu afaan Oromoo baraabaratti yeroo yerootti dhaloota jenereeshinii ammaa kanaan isteeppiidhaan ol guddataa deema. Kuni mana barumsaa afaan Oromoo keessatti lafa Oromoo irratti baay'ee odoo ijoolleen Oromoodha yookaan mana barumsaa tokko Baahirdaaritti dhaqee yookaan Goojjamitti mana barumsaa afaan Oromoodhaatti banna jedhanii dhiibanii maybii naannoo isaanii keessa seenanii jechuutu jira. Akkuma Obbo Baqqalaa Garbaa jedhee mootummaan kun cundura ta'uunsaa wanni guddaan yeroo ammatti immoo hokkorri kun yeroo garagaratti ka'ee bulchiinsi magaalaa Finfinneettis ta'ee waajjirri barnoota magaalattiidhaa cal'isuun hedduu akka mufachiisedha. Maatiin barattootas yeroo garagaratti kakaasaa turanii kanas ta'ee sani afaan Oromoodhaa isaan akkas godhan jecha afaan xiqqaatu miti. Har'a gaafa isaan mana barumsa irratti hokkora akkasii kaasanii afaan faaruun afaan Oromiyaatti ijoolleen faarfatamuu qabu. Even taappellaawwan akka baarjaa beeksisa advertising garaagaraa irratti afaan Oromootiin magaalaa Finfinnee keessatti maxxanus ta'ee barraa'uun qabanii dhiibbaa adda addaatiin gareen gurmaa'e kun godha. Kan adda durummaadhaan paartii Baaldiraas geggeessa odeeffannoowwan jedhanis ni jiru. Paartiin Baaldiraas fi gareen Finxaalii Amaaraa kun waliin qindaa'anii dhiibbaa akkasii uumaa bakka jiranitti tokkoffaadha bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan naannoo Oromiyaatti ibsa baasuu dhabuun lammaffaadha immoo bulchiinsi magaalattiidhaa
biltiginnaan giddu galeessatis waan tokko seera eegsisuu dhabuun kuni biyyattii san keessatti seera dhablummaan hanga sadarkaa hin eegamnetti babal'ataa akka jiruu fi biyyattiin hoggansa malee akka jirtu mul'isa. Kanas ta'ee san afaan Oromoodha gaafa isaan mana barumsaa tokko duratti bahanii jeequmsaaf yaalii godhan afaan Oromoo garuu sadarkaa idil addunyaatti akka namni tokko akka barbaadetti Googilii keessatti fayyadamirra sadarkaa kana warri gahan ammas jabaatanii itti afufanii silaa odoo cobsiisuun barbaachisee jalqaba afaan alagaa yookaan afaan qaama biraa odoo jennee afaan hunda barachuun akkuma faayidaa qabu dhalootaaf amma Finfinnee keessatti afaan Turkii, afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa, mana barumsaa Yuunaayitid Isteets afaan adda addaatiin Finfinnee keessatti dhaabatee jiru. Gareen kun waa'ee afaan kanaa yookaan waa'ee warra magaalaa Finfinnee keessatti afaan baratamuu san tokko osoo hin kaasin xiyyeeffannoon isaanii kallattumaan jibba sanyummaa fi Oromoof qaban guddinni barnoonni dhaloonni bara kanaa barachuun yeroo isaan itti yaaddessu yuunivarsiitiiwwan higher education biyyattii keessa jiran keessatti saqaayin warri qabxii fannisan barattoota Oromoo ta'uu ijoolleen baadiyyaa irraa ijoollee magaalaa irratti qabxii fannisuun kuni hirriba isaan dhoowwee waan ta'an dhabnaan mana barumsaa Finfinnee jiru irratti wanni akkasii godhama. Kanaaf akka sagantaa kanatti hooggantoonni yookaan namoonni qaamonni dhimma ilaallatu biiroo barnootaa